lubbuun beellama rabbii malee hin baatu. Daa'imni waggaa 3 gamoo sababa kirkira lafaatiin jigee caccabe keessaa guyyaa 6 booda argame ijoo dubbii miidiyaalee addunyaa ta'e. Balaa kirkira lafaa hamaa Venezuelaatti mudateen daa'imni umrii gannaa 3 guyyoota 6 booda gamoo kufee caccabe jalaa lubbuun argamuun ibsameera. Daa'imni waggaa 3 kun gamoo kufee caccabe jalaa osoo bishaaniif midhaan hin argatin guyyoota 6 jala kan ture yoo ta'u, lubbuu baraartotaan achi jalaa baafamuun gara mana yaalaas akka geeffame ibsameera. Lubbuun argamuu daa'ima kanaa namoonni gamoo diigame keessatti hafan ammallee lubbuun argamuu akka danda'an abdii kan agarsiisu akka ta'e kan ibsame yoo ta'u, namoonni diigama gamoo keessatti hafan yoo jiraatan barbaaduu itti fufaniiru. Kirkira lafaa torbaan darbe Venezuelaatti mudateen lakkoofsi namoota lubbuun darbanii 1,900 kan caale yoo ta'u, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoota 10,000 lakkaa'amaniif gargaarsi ariifachiisaan nyaataa fi bakka qubannaa akka barbaachisu akeekkachiiseera. Balaa kanaan kan lubbuun darbanii alattis namoonni 10,000 ol ta'an qaamaan miidhamaa yoo ta'an, 10,000 kan lakkaa'aman ammoo hanga ammaatti akka hin argamin BBC'n gabaaseera.